Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu amma kanan sirriitti dubbachuu barbaadu hiriyyaan keessanii baay'ee akka isin jaallattu gochuudhaa fi tooftaa isin fayyadamtan isinitti maati sirriitti aga dhumaatti dhaggeeffadha. Namoonni yuutuubii koo kanaa fi chaanalii koo kanaaf haaraa taatan immoo chaanalii koo kana yookiis yuutuubii koo kana sabskiraayib gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee hiriyyaa baay'ee jaallannu tokko kan nuyi dhabnu qabaasa wallaallee akkaataa itti qabannu gaafa wallaalluudha jechuudha. Isa kanaaf har'a tokko tokkoon wantoota gurguddaa 5 nuyi hiriyyaa keenya wajjin gochuu qabnu akka isaan nu jaallatan tooftaa ittiin gochuu dandeenyu 5 sirriitti maatii hin dabarsinaa sirriitti na dhaggeeffadha. Inni tokkoffaanii gaafa hiriyyaa kee wajjin haasoftu bilbilaan isa ta'uu qaamaan argiteessa ta'uu maqaa ishee waamaa duukaa haasa'uu qabdaa jechuudha. Maqaa ishee waamaa duukaa haasa'uu qabda. Maqaa ishee waamaa gaafa haasofnu maqaa namaa waamuun paaworii qaba yookiis nama sana baay'ee gammachiisa. Hiriyyaa osoo hin taane namuma akkasitti beeknu tokkoyyuu maqaa isaa waamaa duukaa gaafa haasofnu namni sun moor nutti attraakt akka inni ta'u akkasuma baay'ee akka nu jaallatu taasisaa jechuudha. Kanaaf maqaa isaanii waamaa duukaa haasa'uun baay'ee paaworfuul akka isaan nu jaallatan taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa noormaalii isaan qaban ta'uu danda'a, maqaa nu itti baafne ta'uu danda'a, maqaa masoo ta'uu danda'a. Garuu maqaa isaa waamaa, maqaa isaanii waamaa duukaa haasa'uun faayidaa guddaa qabaa jechuu barbaadeen maqaa isaanii fayyadamuudhaan ni jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaan keessumaa gaafa qaamaan wal argitan, qaamaan wal arguu dandeessu waan ta'eef gaafa qaamaan wal argitanii gaafa isaan haasa'an yookiis gaafa isheen haasoftu mataa raasaa dhaggeeffachuu qabna. Mataa raasuu qabna. Akkasuma harka keenya akkasitti godhachuu qabna. Harka keenya afaanirra kaawwanneellee ajaa'ibsiifachaa duukaa haasa'uu qabna jechuudha. Gaafa kana akka nuyi bakka isaaniif kennine hubatu. Bakka naaf kennaa jira namni kun jedhu jechuudha. Gaafa isin akkas gootanii akkasiin bakka kennitaafi jirtan bakka adda akkasinitti kennitan akka kanatti isin hubatu jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti beekuu qabna. Namni immoo akka nuyi isa dhaggeeffannu barbaada. Keessumaa shamarran immoo akka nuyi dhaggeeffannu rakkina isaanii akka nuyi dhaggeeffannu haala isaanii akka nuyi dhaggeeffannu malee akkuma nuyi ofiima keenya duwwaadhaaf haasofnu hin barbaadan yeroo baay'ee jechuudha. Akka nuyi isaan dhaggeeffannu illee ni barbaadu jechuudha. Kanaaf dhaggeeffachuu qabna jechuu barbaadeen. Inni sadaffaanii baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee dhiironni asirratti rakkoo guddaa isaan qabantu jira. Wanta nuyi dogoggorutu jira. Yeroo hundumaa nutu ajandaa banaa, nutu mata duree fidee dhufaa, nutu xumuraa jechuudha. Nutu haasaa, nutu xumura. Hunduma isaa nuyi kan xumuru jechuudha. Isaaniin hin dhaggeeffannu. Carraallee hin kenninuuf. Istiin maal yaadu? Maal jedhu? Yaada akkamii qabu? Karoora akkamii qabu? Ishi maal sitti fakkaata? Ati immoo maal jetta? Carraa jechuullee hin kenninuuf yeroo baay'ee jechuudha. Waanumti nuyi yaanne ta'uu qaba bakka. Nuyi yaanne jennaan wanti suni dirqama ta'uu qaba. Akka kanatti yaannaa jechuudha yeroo baay'ee. Kun immoo dogoggora mataa isaa danda'edha jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Carraa kennuufii qabna. Akka isaan maal ta'aniif, akka isaan haasa'aniif carraa kennuufidha. Dhaggeeffachuudha. Maal jetta? Maal yaadda? Ani waan akkasii yaade. Utuu akkas goone maal sitti fakkaata? Utuu akkasitti deemne maal sitti fakkaata? Utuu kana goone maal sitti fakkaataadha malee? Akkas goona, sana goona, anatu si jaallata, anatu akkasii godha, ani nama akkasiidha, ani obboleessi koo akkasii, ani maaloon koo akkas, maatiin koo akkas. No. Kun hin hojjetu jechuudha. Just dhaggeeffachuu qabna. Dandeettii dhaggeeffachuu keenya guddifachuu qabna. Dandeettii dhaggeeffachuu guddifachuu qabna. Nama sana dhaggeeffachuu qabna. Yaada nama sanaa kabajuu qabna. Yaada nama sanaa eeguu qabna jechuudha. Xiqqooma ishee illee eeguu qabna bakka. Xiqqooma ishee dhaggeeffachuu qabna. Malee yaadannoo dhufe jennee ofiima keenyaati jalqabnee ofiima keenyaa xumuruu hin qabnu jechuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaa, baay'ee iddoo olaanaa kan qabudha jechuudha. Keessumaatii gaaffii gaafannee callisuu. Maal wayya ati maal jetta? Isaanirraa dhufuu qaba bakka. Isaan fedhii isaaniin keessa isaanii waan jiru gadi baasuu qabu. Yaada kennuu qabu. Haasa'uu danda'uu qabu. Isaan jechuudha. Kana yoo hin taane rakkoodha waan ta'eef jechuudha. Inni arfaffaanii gaafa isaan haasa'an maal gochuu qabna? Kolfuu qabna. Kolfuu qabna. Waan nama kofalchiisne yoo ta'e illee kolfuu qabna. Sin kofalchiisu taanaan kolfuu qabda. Akka isaan si jaallatan gochuu fi maal gochuu qabda? Kolfuu qabda bakka. Nama kofalchiisu kolfi garuu. Namni gaafa haasaa haasa'u gaafa haasaa haasa'u namni kan biraa kolfuuf baay'ee itti tolaa baay'ee gammada. Kun neecharii namaati.
Isaan immoo hiriyyaan keenya immoo yeroo baay'ee yoo waan isaan haasaan kolfaa deemna ta'e baay'ee gammadu baay'ee nu jaallatu. Isaanillee yoo si jaallatu ta'e haasaa xixiqqoo haasoftu kolfaa deemu hin kolfu jechuudha. Kanaaf tooftaan kolfuu tooftaan nu isaaniin baay'ee ofii keenyatti attiraakti goonu yookiis ofii keenyatti harkisuu ittiin dandeenyu keessaa isa tokkodha. Tooftaa kolfuu kana fayyadamuu qabnaa jechuudha. Kolfuu qabna bakka. Namni hin kolfine homaa hariiroo keessatti milkaa'an ta'u yeroo baay'ee jechuudha. Ofii keenya maal ta'uu qabnaadha? Inni shanaffaan baay'ee kolfuu qabna. Bakka appreciate gochuu qabna. Waan ajaa'ibaa haasofte, waan dinqii dubbatte, haasaan kee namatti tola, haasaan kee dinqiidha jechuu qabna. Inni shanaffaanii baay'ee qulfii fi baay'ee barbaachisaanii kofalchiisuudha. Namni sun akka kolfu gochuudha. Har'a kanan isinitti dubbachuu barbaadu akkamitti jaalala tokko yeroo dheeraa tursuu dandeenya kan jedhamu isinitti maatii na hordofaa. Yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu jaalalli ji'a 2 ji'a 3 darbaa hin jiru. Yoo baay'ate waggaa tokko caalaa deemaa hin jiru. Kanaaf tooftaa ittiin jaalala keenya yookiis nama jaallannu sanaa wajjin yeroo dheeraa turuu dandeenyu waa muraasan isinitti maatii na dhaggeeffadha. Inni tokkoffaanii fedha keenya waan nutti dhaga'ame karaa kabajaa fi karaa mormiin kaasneen ibsachuu danda'udha. Kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni lammaffaanii gaarummaadhaa fi hubachuudha. Bakka nama sanaa buutee hubachuudha. Yeroo baay'ee jaalala keessatti rakkinni keenya inni guddaa fedha keenya guuttachuu barbaanna. Waanuma ani yaade haa ta'u jenna, inni dhiiraa waan ani yaade haa ta'u jedha, isheen shamaraas waan ani yaade haa ta'u jetti. Kun immoo jaalala keessatti hin hojjetu. Bakka nama sanaa buunee yaaduun nurra jiraata. Bakka ishee buunee yaaduun nurra jiraata. Bakka isaa buunee yaaduun nurra jiraata jechuudha. Aga danda'amaa ta'etti wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha, baay'ee gaariidhas jechuudha. Inni sadaffaanii daangaan jiraachuu qaba. Jaalala keessatti yeroo baay'ee daangaan hin jiru. Daangaan kaawwamuu qaba, daangaa sana darbuu hin qabu. Inni dhiiraa daangaa sana darbuu hin qabu, isheen shamarranii daangaa sana darbuu hin qabu. Bilisummaa waliif kennuun gaariidha. Waan fedhii isaatii akka hojjetu, waan fedhii isheetii akka hojjettu, bakka fedhii isheetii akka ooltu, bakka fedhii isaatii akka ooluu fi bilisummaa walii kennuun gaariidha. Eessa oolte, eenyu wajjin oolte, bilbila keenyutu bilbile, eenyutu sirratti bilbile, maaloodha jechaa qooda oollu bilisummaa walii kennuun furmaata jaalalaa, jaalalichi yeroo dheeraa akka inni turu taasisaa jechuudha. Inni afuraffaanii lolli yeroo uumamu, garaagarummaa yeroo uumamu bifa bilchina qabuun damnee furuudha. Solutionii barbaaduudha, furmaata barbaaduudha, lama taane jechuudha. Okay, erga akkas ta'e immoo maal goonure, akkamitti deemnure, ishii kun hin ta'u jette, yoo akkas ta'e akkas ta'a jette, kanatu ta'e jette, ishi yoo akkam goone moo yare jettee bifa konistiraaktiiv ijaaramaa ta'anii konfliktii yookiis lola isin gidduutti uumamu maneej gochuus sirra jiraata jechuudha. Daftee maneej gochuus sirra jiraata. Kanan ta'u taanaan jaalalichi illee diigamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni shanaffaanii dhiifama. Yeroo baay'ee jaalala keessatti rakkoon jiru maa inni dhiifama hin fudhannu. Badii keenya hin fudhannu. Balleessinee kaana yoo siin taane ta'e dhiisi jedha. Yoo siin taane ta'e badi jedha. Dhiifama murteessaadha. Dhiifamni jiraachuu qaba jaalala keessatti. Dhiifama beekuu, dhiifama baruu qabnaa jechuudha. Utuma hin balleessine iyyuu balleesseera dhiifama jedhi. Inni ja'affaan jajuu galateeffachuudha. Waanuma xiqqoo thank you jedhi. Namoonni tokko tokko shamarran tokko tokko dhiirri waan guddaa hojjetee fi galatoomillee yeroo isaan hin jenne jira. Dhiironni tokko tokkos akkuma kan shamarraniin galatoomin jedhan. Inni kun jaalalicha maal godha? Inni dadhabsiisaa jiru. Jaalalichi yeroo dheeraa akka turuu fi galatoomi jechuu baruu nurra jiraata. Galateeffachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Inni dhumaa ja'affaanii yoo hammaataa ta'e gorsa barbaaduudha. Gorsa akkamii? Gorsa profession ta'e. Gorsitoota namoota ta'an yookiis saayikolojistoonni in argamu taanaan isaaniin barbaannee gorsa irraa fudhachuun bu'uura. Bifa kanaan jaalalli keenya yeroo dheeraa turuu danda'a jechuudha. Galatooma kan argachuu